So, jirra jirtu hordoftoonni Kookeftiib yeroo darbe econometricsii chapterii lammaffaa about linear regression keessattuu simple linear regression waliin eegallee turre paartii tokkoffaarratti simple linear regression jechuun maayinni assumptioniin isaa immoo maayinni kan jedhu 10 assumption of simple linear regression kan jedhu guutumaa guututti laallee turre. Arramu about method of estimation kan jedhu paartii lammaffaa kan waliin laallu ta'a. Kanaaf paartii lammaffaa kanarratti method of estimation especially ordinary least square method kan gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaaf yeroo darbee linear regressioniin especially to estimate the parameter actually alpha and beta parameter determine gochuuf kan nu fayyadu akka ta'ee fi econometricsii keessatti gahee guddaa kan taphatu tekniikni linear regression jedhamu kuni akka jiruu fi simple linear regression kan jennuun immoo if dependent and independent variable tokko yoo qabaate yookaan immoo one independent variable and one dependent variable kan qabu yoo ta'e immoo simple linear regression akka jennuun sirriitti ilaallee waa'ee vaaraansii fi koovaransii ilaallee akkasumas assumptionii afuraffaa shanaffaa irraa kurnaffaa kan jiru actually vaaraansii fi koovaransii irratti depend waan ta'uuf sirriitti ilaallee akka dabarre ni beekama. Kanaaf warroonni paartii tokkoffaa hin laallee gara duubatti deebitanii paartii tokkoffaa akka laaltan kabajaadhaan isin affeerra maaliif paartii sanarraa kan itti fufeedha waan ta'eef maybe confusioniin akka hin uumamne paartii jalqabaa sana sirriitti ilaaltanii gara paartii lammaffaa kanatti yoo dhuftan fayyadamaa akka taatan abdiin qabachuudha. Kanaaf econometricsiin akkuma isin dura dubbannee introduction irratti barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e school of FB business management even economics in fast sirriitti akka fayyadu laallee turre jechuudha. Kanaaf koorsii kan akka salphatti ilaaluun hin barbaachisu sirriitti itti dhimmamanii ilaaluun understand gochuuf yaaluunis baay'ee barbaachisaadha jennaa. Har'aaf kallattimaan gara part 2 method of estimation kan jedhu seenna jechuudha. Kool akkanaatti gara viidiyootti osoo seeniin dura chaanaalii keenya haaraa taanaan subscribe gochuun viidiyoo keenya like gochuun komentii yoo qabaattan immoo irratti komentii kaa'uu fi viidiyoon kun hiriyoota keessan kanneen yuunivarsiitii biraa kolleejjii biraa jiran immoo akka qaqqabuuf viidiyoo keenya share gochuun dirqama jechuudha. So Kookeftiib the hub of knowledge. You have to share, subscribe, and comment. So method of estimation gaafa jennu egaa econometricsiin yookaan chapteriin kun guutumaan guututti indigooliin isaa alpha and beta yookaan immoo y-intercept and the coefficient of yookaan immoo mean kan jennuun beta sana determine gochuu akka ta'e ilaallee dubbannee turre isin dura. Kanaaf har'as kan ilaallu how we can estimate that to parameter kan jedhu ilaalu. So in general in linear regression we have several methods of estimation basically parametrii yookaan coefficient sana estimate itti goonu meetodoota hedduu qabna. Isaan keessaa dominantly kan fayyadamnu garuu meetodoota sadeen kana inni tokkoffaanii ordinary least method kan jennuuni. Meetodiin kun yeroo baay'ee estimate gochuuf alfaandametta estimate gochuu keessatti gahee olaanaa kan taphatuu fi vastly yookaan mostly kan ittiin fayyadamnudha. Yeroo baay'ee this method can be used for what minimizing the sum of square difference between the observed value and the value predicted by the linear model. It is almost unbiased method. This linear or realist method estimate gochuu yookaan coefficient and intercept estimate gochuu keessatti it is almost what unbiased and having a minimum variance of the linear estimatory one theory. This ordinary least square method is the most one and it is very crucial method jechuudha. Inni lammaffaan method of moment kan jennuunidha. Method of moment this method is mainly used for determining or estimating the coefficient of variation by using the equation based on the moment and the data as well as solving the that equation to get what the coefficient. Kanaaf inni kun immoo moment yookaan moment data irratti hundaa'uutiin equation fayyadamuun alpha and beta
estimate gochuuf kan fayyadudha jechuudha. And inni sadaffaan immoo maximum likelihood method or MLM kan jennuudha. Inni kun statistical method for estimating the alpha and the beta with minimizing the likelihood function. Yeroo baay'ee inni kun alpha beta determine gochuu keessatti actually OLS equation irratti hundaa'uutiin OLS yookaan linear square method irratti hundaa'uutiin solve gochuuf kan fayyadudha. Kanaaf har'aaf maybe ordinary list square method fi method of moment kana kan ilaallu ta'a. MLM method maybe gara fuulduraatti kan ilaallu ta'a jechuudha. So the parameters of simple linear regression model can estimate various methods. The three most common methods are ordinary square method, method of moment, and maximum likelihood method jennani OLS, MM and MLM method jenni kaa'uu ni dandeenya. So this ordinary least square method or the most crucial method for estimation can be represented by yi equivalent to alpha plus beta xi plus ui akkuma isin dura dubbanne error termiidha sila ta'ee fi e dhaan bakka buusuu ni dandeenya baay'ee e yookaan immoo ui jennee bakka buusuu dandeenya is called a true relationship between y and x, which means that dependent and independent variable because y and x represent the respective population value of alpha and the beta are called a true parameters since they estimated from the population value of y and x. Kanaaf amma sirratti kan nuti estimate goonu actually it is not true. Garuu nuti kan barbaadamu alpha and beta are true parameters of population. True parameter of population. Garuu nuti ordinary least square method yookaan method linear regression jedhamu kanaan estimate kan goonu isa alpha and beta from population osoo hin taane from sample. Kanaaf nearest to the true population kan ta'e estimate gochuuf yaalla malee it is not exactly what the true value of alpha and beta. True value alpha and beta kanaaf true alpha and beta value nuti estimate kan goonu maaliif estimation approach to the true value waan ta'eef yeroo baay'ee sample irratti kan nuti fayyadamne estimate goonu jechuudha. Garuu in reality alpha and beta is estimated from what population value or population data. But it's difficult to obtain the population value of y and x because of technical or economic reason. Yeah, research gaafa hojjennu asin durallee dubbanne irraa research methodology irratti researching kan hojjetamu sample irratti especially sampling keenya gar malee bal'aa kan ta'e yoo ta'e data keenya population sanarraa fudhachuu waan nu rakkisu fi yeroo baay'ee we can take a sample that represent the population based on that sample data we can inference or we can give generalization about the population. The same is true here. Alpha and beta cannot be directly estimated from sample, but we can estimate alpha and beta which represent the true population parameters. So we are forced to take a sample value y index and as a parameter estimated from the sample value are called an estimator of the true parameter alpha and beta and simplified as alpha and beta. Argani kana sababa alpha and beta of true population determine gochuu waan hin dandeenyee fi linear regression fayyadamne especially ordinary least square fayyadamuutiin wanni nuti estimate goonu from sample value of x and y sila ta'e isa sanaanii alpha and beta hat jennaan jechuudha. This alpha and beta hat must be determined from sample value. Kanaaf sample value irratti estimate waan goonuu fi gara population sanatti akka dhiyaatan barbaanna yookaan immoo gara population parameter alpha and beta sanitti akka dhiyaatan barbaanna malee true parameter sana akka ta'an gochuus hin dandeenyu jechuudha. Gochuus hin dandeenyu. So the estimation of alpha and beta by least square method or OLS involving finding the value for the estimate alpha and beta which will minimize the sum square of the residual. Residual jechuun error term jechuudha. Kanaaf as much as possible we try to minimize the error term so as to get alpha hat and beta which is approximately equivalent to that of alpha and beta which is a true parameter of the population. Kanaaf alpha and beta hatti sana gaafa determine goonu residual error yookaan immoo UI kan jennu sana maal gochuu qabna minimize gochuu danda'u qabna jechuudha. Isa sana gaafa minimize goonu alpha and beta hattiin keenya almost approximately alpha and beta ta'a jechuudha. Gara true parameter of population sanatti nutti dhiyaata jechuudha.
So the method of ordinary least square method or OLS, estimation of alpha and beta by least square method or classical least square method involves finding the value of alpha hat and the beta hat, which will minimize the sum of square of what called residuals. Residual jechuun reefu wal banneerraa error term jechuudha. Kanaaf UI yookaan immoo E ejannee represent gochuu danda'u qabna. Maaliif data hedduu qabna waan ta'eef EI wanni jedhee fi we can I maybe start from what to that of N. Maaliif data sample heddurraa saabachuu waan dandeenyuuf amma I fayyadamuu kan barbaachisu. Kanaaf summation of EI or error term or residual must be what minimum so as to alpha hat and the beta hat approximately to what equivalent with alpha and the beta. So this relationship, from this relationship we can estimate dependent variable yi which is equivalent to alpha plus beta xi plus error term. We obtain E asumarraa by simple mathematics E kana error term kana gaaf argachuudhaaf ishee kana garana finna ishee kana immoo gara finna yookaan immoo isa kana simply what yi minus alpha plus beta xi jennee represent gochuu ni dandeenya jechuudha. Error term keenya bifa kanaan argachuu ni dandeenya. Now we can represent what summation. Summation gaafa goonu immoo summation of EI equivalent to what summation of yi minus alpha plus beta. Kanaaf isheen minus kun gara keessa waan seentuuf isa hunda minus goote jechuudha. Naaf square gaafa goonu immoo isuma kanas maal goona gama lamaaniinuu square gochuu ni dandeenya jechuudha. Square gochuu ni dandeenya. So now to find alpha and the beta to minimize the sum. This sum we have the partial differentiation of EI with respect to alpha hat and the beta and set the partial derivative equal to 0. Gaafa amma nuti kaayyoon keenya inni guddaan alpha hat and the beta hat determine gochuu waan ta'eef alpha hat and the beta determine gochuudhaaf maal fayyadamna second order differentiation fayyadamna jechuudha. Indeed now calculus yookaan immoo knowledge calculus amma tokko beekuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee derivation beekuun barbaachisaadha. Waa'ee derivation beekuun baay'ee murteessaadha jechuudha asirratti. Kanaaf hamma tokko calculus beekuu qabna jechuudha. Calculus gaafa calculus irratti gaafa barattu maybe minimization and maximization waan jedhu baranneerra. Kanaaf to minimize a given equation we have to what second order derivation. Second order derivation isa hojjechuu qabna. Second order derivation gaafa hojjennu gatiin nuti argannu negative kan dhufu yoo ta'e that result is what maximization problem ta'a. Gaafa second order derivation hojjennu immoo resulting keenya positive kan ta'u ta'e pointi sanaani it is minimization kan jennu jechuudha. Minimization kan jennu. Kanaaf graafi keenya gaafa plot goonu graafiin suni what upper bolla or down bolla ta'uu danda'a. Graafi sana irratti tangent line erga draw goone booda minimization kan maximization especially area under the curve gaafa hojjennu minimization maximization termii jedhu ni beektu jechuudha. Kanaaf isa sana irratti second order derivation gaafa hojjettan positive result bakki itti argattan bakka maximum bakka minimum result itti argannu. Kanaaf asittis maal gochuu danda'u qabna we have to minimize what the sum of square. The sum of square jechuun the partial residual value can be second order derivation goon. Second order derivation gaafa goon result keenya minimum ta'uudhaaf positive jenneerra. Kanaaf 0 ta'uu qaba. Kanaaf equal to 0 gochuu qabdan kan jedhe jechuudha. Gaafa differentiate goonu immoo in terms of what alpha hattiin differentiate gochuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf equation kana partial derivation karaa lamaaniinuu gaafa hojjettanii fi isheen square sila turte asitti square dha ture technique of derivation hedduutu jira. Isaan kana keessaa quotient rule fayyadamna jechuudha. No quotient rule chain rule fayyadamna. Chain rule jechuun internal derivation qabaachuudha. Wanni kun maaliif yoo yaadatanii ta'e gara duubatti sinaa deebisu ta'e equation kana irratti fakkeenyaaf square tun jirti. Square tun waan jirtuuf inni keessaa kuni internal derivation qabaachuudha. Internal derivation kanaaf gaafa kana gisee tokko derive goonu lama garana dhufti. Inni gara keessaa suni akkuma jirutti ta'e 2 minus 1 ta'a power isaa tokko ta'a. Akkasumatti dhiftu. Itti deebitan immoo ishee gara keessaa yi minus alpha hat plus minus beta xi kan jedhu ammas derive gootu jechuudha. Derive gootu. Kanaaf chain rule fayyadamuutiin gaafa derive goonu result nuti argannu isa kana ta'a jechuudha. Isa kana ta'a jechuudha. So by using chain rule we can derive the first equation so as to get what this equation. Now here rearrange this expression we will get what summation of yi
equivalent to n times alpha plus beta hat into summation of xi. And actually n if our sample have n amount of sample we have. Amma sampling nuti collect gonu data nuti generate gonu sampling keenya n so ta'e we can multiply what n times alpha to get what this equation kan arganna jechuudha. Equation kan erga arganne booda we can divide by n in both sides. N midhaan gamalachuun divide gonu. Gaafa san equation nuti argannu alpha equivalent to yi minus beta xi ta'u. Beta x bar ta x bar inni kun maal agarsiisa mean maaliif asitti yoo laaltan ishee kana laala summation of xi over n jechuun mean dha waan ta'eef from your statics concept maal jettani summation of xi over n is equal to what x bar jechuun immoo mean ስለዚህ isheen kun mean kan taateef sababa sanaaf now alpha keenya determine gooneerra alpha keenya determine gooneerra. So same is true here. Summation of error term equivalent to y minus alpha minus beta xi equation reefu sanaati jechuudha. Now isa kana derive gaafa goonu suma kana arganna isa kana eenyu wajjin wal qixxeessaa jedhe 0 wajjin akka wal qixxeessinu nutti meera jalqaba. So note at this point that the term in the parentheses equation 2.8 and 2.1 is residual or error term which is y equivalent to y minus alpha minus beta xi. Hence it is possible to rewrite 2.8 and 2.11 as 2y's of isa kana derive goone jechuudha. Look isa kana derive goone bishoo isa kana gaafa derivate goone lama garaa dhufti lama hir'isuu takka ta'a kanaaf e the power of 1 jechuun immoo e mataa isaa ta'an ta'eef negative 2y's of e equivalent to what 0. Now and this mean that again if we have xi item, this xi item times e1 equivalent to what 0, it follows summation of ei is equal to 0 and the summation of xi ei is equal to 0. Now if we have parameter which is what independent parameter xi which is multiplied by error term equivalent to what 0. Now equation kan arganna jechuudha erga derive goone 0 wajjin wal qixxeessine booda jechuudha. So now if we rearrange equation 2.1 we get what summation of yi xi equivalent to alpha summation of xi plus beta hat summation of xi whole square. Maaliif beetaan constant waan ta'eef gara duubatti baasuu waan dandeenyeef. Substituting the value of alpha from 2.10 and 2.30 maaliif alpha value duubatti argannee turre yaadattan asitti alpha value isa kana arganneerra isa kana maal goona substitute goona jechuudha equation 2.13 yeroo sanam we get what summation of yi suma kana gadi buufne equivalent to summation of xi into y bar minus bxi plus b into summation of xi the whole square. Maalifi summation of yi over n y bar waan ta'uuf y bar gara alatti baafne common term walitti fiduu dandeenya. So y bar summation of xi minus b times mean summation of xi plus b summation of xi square ishee kana jechuudha. So now collect like term amma like term warroota tan at least warroota walitti dhiyaatan collect goon y bar sannan kana bakka tokkotti finna xi x bar sannan kana immoo bakka tokkotti finna jechuudha. Bakka tokkotti finna because asitti beta koma waan ta'eef beta sana factorize goona minus kun gara keessaa seenee isa sana plus waan godhuuf immoo minus goone jechuudha. So now again this equation can be equivalent with this equation and summation of xi yi minus summation of x bar y bar equivalent to n times jechuudha beta into summation of xi minus summation of n times xi as the whole square. Isa kanarraa beta hatti keenya determine gochuu ni dandeenya for easily. So beta I equivalent to summation of xi yi isa kana jechuudha minus summation of xi yi sama kana jechuudha irra wal hiruu summation of xi yi n times y isa kana jechuudha. N represent for the number of variable or the number of sample sanaaf jechuudha.
So now alpha hat and the beta hat arganne. So equation 2 can be written in somewhat a different way as follows. So summation of into x minus x bar, y minus y bar equivalent to summation of xi, x times yi, x bar times y plus x bar y bar. So we can factorize go to you can get this point at this point. So summation of xi, x times x minus x bar times y minus y bar equivalent to summation of xi y minus n times x bar y bar. This is another equation, and we can collect again like terms from these two equations, and we are write or rewrite in this form. Very soon. So this one is simple mathematics actually. Amala the body mass index can you body mass can you by soon irrison akkasumas amalli jijjiirraa iddoo hammattuun maal kan jedhu sana apply gochuutiin mathematics apply gochuun formula kana itti deemuu ni dandeessu actually. And then substituting the equations of beta hat can be again represented by this equation as well. So beta hat bifa kanaanis barreessuun ni danda'a. Now denoting xi minus yi as xi and yi minus y as yi. Suma kana yi dhaan bakka buufne ishee kana immoo xi dhaan maaliif equation kana gabaabsuu waan barbaanneefi suma kana xi dhaan isa kana immoo yi dhaan gaafa bakka buufnu beta hat equivalent to summation of xi yi over summation of xi whole square. So the expression in 2.1 to estimate the parameter coefficient is termed as formula in deviation form. So deviation form determine gochuuf beta hat determine gochuudhaaf by simply we can use this formula. Formula kanaaf equation kana derive gochuun it is akkasumara not difficult garuu you need to have some concept of mathematics, especially calculus. Akkasumas simple mathematics ida'u body mass kan jennu sana bracket akkamitti goona comparative maal fida kan jedhu sanniin beekna actually waan ulfaatu limit jechuudha. So now this beta can be represented by this equation, and or again this is equivalent to this one, and finally this equation can be what equivalent. So when you have a beta note rather than beta, this beta note can be represented by y bar minus beta 1 x bar. Now beta note determine gochuudhaaf beta note add kan goonu yoo ta'e beta note mo determine gochuudhaaf y bar or the mean of y minus beta 1 x mean jenne represent gochuu dandeenya. Alpha tireefu bifa kanaan calculator goonu mo dubatti ilaalleerra. Kanaaf by simply using this and this equation we can try to estimate alpha and the beta value, So the formula in deviation form can be denoted by these two, and it can be written like this. So mareefu sana repeat gochaa jira. Kanaaf bifa kanaan barreessuun akka danda'amu nutti himaa jira jechuudha. So method of least square ammoo example dhaan laalla jechuudha. Example kenname kana analyze goone example kana tin formula gamma laalle sana cimsina jechuudha. So the numerical example here explaining about sales, which is a function of advertising. Amma gurgurtaan tokko kan product tokko gurguruudhaaf advertisement in dirqama. Kanaaf sales is depending on the advertising jechuudha. We have sales in a function of advertising. So sales are 1,000 of and advertising expense are in 100 of. So here a firm are there, sales in lukennamera, advertising montin lukennamera. Kanaaf gaafii kana yookaan data kana irratti hundaa'uutiin gaafii parameterota solve goonuu laalla jechuudha. So here jalqaba maal gochuu qabna yi in the xi keenya akkuma jiruuni gadi daana jechuudha. Simply summation of yi and the summation of xi kana gadi gaafa daatan 96 fi 80 argattu. Kanaaf xi and yi jechuun isuma lamaan kana walitti baay'isuudhaaf kee fudha tokko baay'isuu 10 dhibbaaf 10 ta'a 10 baay'isu 7 70 ta'a akkasumatti kanas hin baay'iftu dhuma irratti immoo ida'ama isaa barbaaddu. Kana booda immoo xi square keessan barbaaddu jechuudha. This xi 10 square gaafa gunu sorry so 10 gaafa square gunu dhibba ta'a. 7 gaafa square goonu 49 ta'a. Ammas 10 dhibba ta'a.
deemishan akkasumatti isa kanas malitti walitti daana jechuudha. Walitti daana maaliifi erga finnee booda formulaa keenya keessatti substitute gochuu waan nu fayyadaniif. Amma y bar jechuun summation of y divided by number n jechuudha. So n keenya 10 summation of y keenya immoo 96 kanaaf 96 hiruu 10 mean in terms of y arganna jechuudha. X bar immoo 80 yeroo 80 hiruu 10 ta'a inni 8 ta'a. Therefore, beta hat determine gochuudha formula fayyadamnu xi yi minus n times x bar y bar over xi square minus n times x bar square. So simply you have to substitute xi times yi minus n times xi yi gochuu dandeessu. Kanaaf xi yi keenya jetiin isaa sirriitti 786 arganneerra n keenya 10 x bar keenya 8 y bar immoo 9 na isa kanatti walitti baay'ifna hiruu summation of xi 668 qabna n times x bar square nuyi ishee kana jechuudha 8 square kanaaf gatiin nuti argannu 0.75 ta'a jechuudha. Now egaa isa kana argannee booda alpha keenya kan alphaattiin keenya immoo y bar minus beta times xi waan ta'eef alpha y keenya ni beekna 9.6 beta keenya arganneerra x keenya ni beekna gabaabumatti alphaatti immoo bifa kanaan determine gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafi simply safety bar yookaan immoo of eeggannoo barbaada malee it is not that much difficult mathematics. So now beta hat reefu determine gooneerra karaa kanaanis beta hat keenya determine gochuu ni dandeenya. Karaa biraatiin immoo beta hat keenya bifa kanaan formulaa kana fayyadamnee determine gochuu ni dandeenya. Yeroo sanas data keenya algaranatinna xi minus x kan jedhu hin barbaadna. Yes, actually xi asitti wanni fudhachuu qabdan isheen kuni miiniidha ishee miiniidha. Kanaaf miiniin keenya 8 sana kee 10 irraa 8 gaafa hir'ifnu 2 arganna 7 irraa 8 gaafa hir'ifnu negatiivii takka arganna. Kanaaf xi minus x bar sirreessaa kana asitti immoo y minus y bar ta'a asitti immoo x times y ta'a gabaabumatti jara lamaan baay'isuudha. xi square immoo ishee kana asirratti hir'ifnee arganne sana square goona arganna jechuudha. Square goonee arganna sana booda formulaa keenyatti substitute gochuudha jechuudha. Formulaa keenyatti substitute gochuutiin result keenya argachuu ni dandeenya. Kanaaf asirratti adaraa keessaan isheen tuni x baariidha isheen kunis y baariidha. Isheen kun immoo x bar y bar times x bar y bar asitti xiqqoo dogoggorii jira formulaan kun gaafa kaayamu. Asirratti hamma tokko dogoggoreera kanaaf ni garana isin deebisee maaliif isheen tuni x bar nechi. X bar isheen kunis y bar ta'uu qabdi. Isheen kun y bar ta'uu qabdi. Isheen kun immoo x bar times y bar yookaan immoo walumatti akkatti gochuu dandeessu. Isheen kun xi square osoo hin taane x bar square ta'a jechuudha. Kanaaf isaan kanneen bifa kanaan erga sirreeffannee booda data argame formulama kana keessatti substitute gochuutiin result keenya argachuu ni dandeenya jechuudha. Result keenya argachuu ni dandeenya jechuudha. Yeah, so you have to correct like this modify goda bari sana dagachuu keenyaatiin deebine jechuudha. So same through by using that formula you can determine y equation keenya dhumarratti gaafa ibsinu alpha plus beta xi jennee waan ta'eef alpha keenya 3.6 beta keenya 0.75 xi jennee express gochuu dandeenya. The error term can be determined by this formula. And the same is true here. The summation of error term is 0 kan jenne reefu formulaan keenya condition fayyadamne suni sirriidha yookaan immoo summation of xi times error term is akkasumatti 0 ta'a jechuudha. Isa kana xumurtanii result isaa dhumarratti ilaaltan asitti qo'an kutamee fakkaata 0 ta'a jechuudha. Kanaaf by using this formula you can estimate the parameter and you can cross check your error term can be what minimized. Error term keenya minimizer ta'uu akka qabu nutti himaa jechuudha. Minimizer ta'uu akka qabu nutti himaa jechuudha. Kunis equation biraati. So suma kana equation reefin formula reef fayyadamne sanaan
laaluu dandeessu x nu kennameera y nu kennameera nambarii isaa lakkaa'uu dandeessu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kanaaf 10 jechuudha inni kun sum jedha hidama isaaniiti x minus x bar jechuun meanidha y minus y bar y mean jechuudha x times y in terms of paridha x bar square dha kun immoo kanaaf gatii kana erga argattan booda formula keessanii substitute gootanii result keessan argattu dhumarratti equation keessan immoo So therefore, OL estimation as a method of moment and the zero conditional mean assumption are there. Summation in Mirajara, summation in Nibrama, summation of expected value of error term is 0. Kanjaruchuda, Kasumas expected value, the covariance of x and the error term, as well as the expected value of x and the error term is 0. Kana chapter Jalkabarat. Almost assumption kana laalle turre jechuudha kanaaf assumption sun covariance error term fi x akkasumas expected value isaanii 0 ta'a kan jedhudha jechuudha so using u equivalent to y minus beta naught minus beta 1x this can be written as the expected value of y minus b naught minus xi equal to 0 and the expected value of x into y minus b naught b1x equivalent to 0 so the ordinary least square estimate beta naught and beta 1 satisfies sample equivalent of these two moment condition kanaf refu moment meter kan jenne sana refu mal jechuuf yaalleerra this method of moment can be used an assumption or as data from ordinary least square and an equation of moment an equation of data from that data you can estimate what alpha and beta value in around tefi y sana isinitti hima jira jechuudha So, isa kana proof kana laaluu ni dandeessu actually arraaf asumarratti osoo nu ga'ee bareedaadha kanaaf isaan kanneen assumption kanneen already laaluutiin proof gochuu ni dandeessu by using simply mathematics you can check this formula kanaaf arraaf nu gaa OLS hamma tokko laalleerraa paartii sadaffaatiin kan walitti dhufuu ta'a maaliif kuma jenne cinaatiin yookaan immoo kukkutaa yoo ilaalle malee xiqqoo ni bal'ata jechuudha chaaptariin kuni kanaaf paartii sadaffaatiin kan wal arginu ta'a jechuudha isaaf. Lakki hin bahin waa dagateerta chaanaalii keenya subscribe godhu nu godhu subscribe godhu viidiyoo keenya immoo like komentii qabaatti komentii jalatti naa kaa'i share gochuu immoo dagateen hiriyoota keetiif share gochuus in negative nature. So video ki este tolera miti maaf like ni bolere. So objective the hub of knowledge. So visit our channels, like our video, comment, keep a comment and share you to your fellow friends. Thank you very much.